Attamooltan kabajamoota hordoftoota keenya kun Washington DC irraa kallattiin ka darbu sagantaa Afaan Oromooti. Wixata 9/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 30/2014 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jibee Horaati. Oduu gabaasota keenya naannoo addunyaa akkasumas kabiyyaa biraa gabaasaalee nu dhaqqaban qophii keenya har'aaf qindeessineerra. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandiiti. Produuseriin keenya Nugusuu Taamree gama teeknikaan qophii keenya nuu qindeessa. Miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduutu dursaa gara jaalanneetti isin dabarsa. Attamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun kibxatarraaf qabnu kunoo. Walitti bu'iinsi hammaataa yeroo jiru kanatti rakkoo Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uumameef furmaata siyaasaa arguuf carraan jiru cufamaa jira jechuudha. Tarkaanfii waliigalaa fudhachuuf yeroo amma ka jedhan Olusegun Obasanjo haalli jiru akka hin hammaanne gochuuf furmaata waariinsa qabutu barbaachisaa jedhaniiru. Kana irratti oduu booda gabaasa qabna. Tokkummaa mootummootaatti itti aanaatti gaafatamaa waa'ee gargaarsa dhala namaa fi qindeessaan gargaarsa tattamaa akka ta'an Maartin Griffith daawwannaa Itoophiyaa keessatti guyyaa 4 gaggeessan kaleessa xumuranii jiru. Muummicha ministeeraa Abiy Ahmed itti aanaa isaanii fi ministeera dantaa alaa akka ta'an Dammaqa Mokonnin waliin haala gargaarsa dhala namaa biyyattii keessaa fi jaarmeewwan gargaarsa lammiiwwan Itoophiyaa kanneen isaan barbaachisuun ga'uuf rakkoo isaan mudate irratti dubbatanii jiru. Kana malees Griffiths Olusegun Obasanjo waliin wal arganii deeggarsa yaalii isaan taasisaniif qaban ibsuun jaarmeewota kan mootummaan ta'in dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa arjoomtoota waliin haala lammiiwwan biyyattii miliyoona hedduu kanneen Itoophiyaa keessaaf gargaarsa dhaqqabsiisuuf yaalii ta'e irratti dubbataniiru. Kana malees Griffiths Maqalee keessatti daawwannaa guyyaa tokko gaggeessaniin michoota gargaarsa dhala namaaf aangawoota waliin karaa gargaarsi dhaqqabu banaa ta'uu akka qabu naannoo to'atanii jiran hundumaa keessatti siviilotaaf eegumsi godhamuu akka qabu akkasumas qajeelfamni gargaarsa dhala namaa kabajamuu akka qabu hubachiisaniiru. Dubartoota walitti bu'iinsa gaggeeffame keessatti miidhaman kanneen hokkarri saalaa irratti gaggeeffame deeggarsa dhaabbatoota tokkummaa mootummootaa biraa argatan arganii jiru. Aangawoonni gameeyyiin kan tokkummaa mootummootaa akka biroon bulchiisa naannoo Amaaraa daawwatanii Baahirdaar keessatti pireezidaantii naannoo sana waliin karaa gargaarsa haala fooyya'een itti seenuu danda'uu fi kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabuu kan ilaaleen marii ijaaraa ta'e gaggeessuun isaanii ibsamee jira. United States fi Masriin ce'umsa deemokiraatawaa kan Sudaan iddootti deebisuuf fedhii kan qaban ta'uu ministiriin dantaa alaa United States Anthony Blinken ibsanii jiru. Kunis dhuma baatii onkololeessaa keessa waraanni Sudaan aangoo ega qabatee booda ta'uun ibsameera. Wiixata kaleessaa Blinkeniif giti isaanii kan Masrii Saameh Shukrii marii tarsiimoo qabeessa ta'e Ameerikaa fi Masrii gidduutti jalqabanii jiru. Waraanni Sudaan onkololeessa 25 jalqabee aangoo qabachuun biyyattii haala hamaan tasgabbii dhabsiise ka jedhan Blinken mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamu iddootti deebisuu qofatu fedhii lammiiwwan Sudaan kanneen haamilee jabaan hiriiranii deemokiraasii gaafatan sanaaf deebii ta'aa jedhan. Biyyoota ollaa Sudaan keessaa tokko ka taate Masriin ibsa dhiyeenya kana United States, United Kingdom, Saudi Arabiyaa fi biyyoonni Emireetota Arabaa walii wajjin baasan keessan turre. Ibsi biyyoonni kun walii wajjin baasan kun Sudaan keessatti mootummaan ce'umsaa siviilotaan hoogganamuu fi dhaabbatoonni adda addaa battalumatti iddoo akka deebi'an ka gaafatu ture. Kana malees erga fonqolchi mootummaa gaggeeffame booda kanneen hidhaman hundi akka gadhiifaman akkasumas labsii yeroo hatattamaa Sudaan keessatti hojiirra oole akka kaafamu ibsi kun gaafatee ture. Niger gama kibbaa keessatti wixata kaleessaa ijoollee barnoota sadarkaa duraa barataatu jiranii bantii daree keessatti barataa jiran kan citaarraa ijaarame abiddi qabatee yoo xiqqaate ijoolleen 25 ajjeefamuun ibsi ba'e hubachiisee jira. Ijoollee kabiroo 14 kan madaa'an yoo ta'u isaan keessaa 5 haala lubbuu sodaachisu keessa jiru jedhameera. Manni barumsaa kun magaalaa Maraadii keessatti kan argamu yoo ta'u magaala galma mootummaa biyyattii irraa fageenya kiiloomeetira 600 irratti argama.
ammatti abidda kana maaltu akka kaase ibsuu hin dandeenyu ka jedhan aangawaan barnootaa kan kutaa sanaa manaan hiidii barnoonni addaan citee guyyaan 3 guyyaa gaddaa jedhee labsamuusaa beeksisan. Waggaa kana keessa Niijer keessatti ibiddi barattoota innaa ajjeesu kun isa lammaffaa ta'uusaati. Tunisiyaa keessatti aangawoonni biyyattii gama kibbaa magaalaa Agaareeb jedhamu keessa lafa jiru deebisanii banuuf eega murteessanii booda mormitoonni mufatan immoo buufata poolisii magaalattii ibiddatti qabsiisuun gubanii jiru. Gaaza poolisii biraa darbatameen namni tokko eega du'ee booda mormiin kun daran jabaatee jedhu maatiin nama du'ee fi kanneen ijaan argan. Ministeerri haajaa biyya keessaa kan Niijer akka jedhetti namni du'e kun hiriirtota keessa kan hin jirree fi mana isaa fageenya kiiloomeetira 16 irratti argamu keessatti du'e. Poolisiin hiriirtota daandilee cufanii fi dhagaa darbataa turan bittinneessuuf gaaza mimmaansu eegii gargaaramee booda waldura dhaabbannaan hokkaraan guutame kun uumame. Haalli kun isa jalqabaa fi jabaa mootummaa Naajiilaa Booden kan baatii darbe pireezidaanti Kaayis Seeyidiin mudatee ka jiru yoo ta'u attamittiin hiriirtota ittisuu akka danda'anis rakkootti uumee jira. Ka dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolaandiif Beelaruus kibxata har'aa walimataa ka jiran yoo ta'u kunis gareen godaantotaa daangaa biyyootii lameenii kan gama Beelaruus keessatti eega hafanii booda. Poolaand akka jettutti godaantonni irra hedduun isaanii giddugaleessa bahaarraa ta'an kun biyya miseensa gamtaa Awurooppaa taate Poolaanditti dhiibamaa jiru jettee kanas kan godhu mootummaa Beelaruus kan pireezidaant Aleksaandar Lukashenkooti jetti. Muummichi ministeeraa Poolaand Tiwiitarii irratti akka barreessanitti daangaa cufuun fedhii Poolaand yoo ta'u tarkaanfii Beelaruus fudhataa jirtu kun nagaaf nageenya gamtaa Awurooppaa danqaa keessa buusaa jedhaniiru. Beelaruus himata kana haaluudhaan ministeerri ittisa isheetii ibsaarra baaseen himannaan kun bu'uura kan hin qabnee fi hiika kan hin qabnee jedheera. Wiixata kaleessaa haalli daangaa biyyootii lameenirra ture muddamsa ka qabu yoo ta'u har'a garuu tasgabii bu'uusaa poolisiin Poolaand beeksisee jira. Lammii Maaleeshiyaa kabaala sammuu joonjessu deddeebisuun Singaappoor daawwattootas nus mufachiiseeraa jedhe. Bisraat maaf rakkoon kun akka mudate VOA'tti himee jira. Galmoo daawwittu gabaase. Fiilmiin gaaddii seenaa gaaddisaa hirphisaa irratti xiyyeeffate dilbata darbe kana galma aadaa Oromoo Finfinneetti eebbifamee jira. Bisraat Geetaachoo nama fiilmii kana barreessee qopheesseedha. Guutummaan guutuu otoo hin taane bu'uura kan godhate seenaa isaati. Sana booda wanti itti dabalame maali? Wantoonni itti dabalaman amma seenaa jaalalaa, seenaa haadha faana jaalalli inni qabu, wantoonni akkasii hiriyoonni isaa wantoota akkuma beektu fiilar istoorii warreen jennu kan nuti baay'ee itti daballetu jiru. Bu'uura godhate malee seenaa dhugaa qofa miti siin jedheera waan ta'eef. Seenaan gaaddisaa fiilmii kana keessa jiru hagamtaa dhibbeentaadhaan? 40-60 jidduu kan jiru seenaa isaa fudhatu malee ammaa inni gaaddisaa yoo jenne nama tokko qofa miti. Baroota sana ijoollee yuunivarsiitii Finfinneetti heerataman 370 warreen akkas tilmaamamu waan tureef hunda isaanii bakka tokkotti haala ibsuu danda'uun kan dhiyaate. Fiilmii kana qopheessuuf ganna tokko kan fudhate yoo ta'u birriin Itoophiyaa 400,000 olis baasiitti ta'eera jedha Bisraat. Bara barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee sababa magaalaan guddoo Oromiyaa Finfinnee haa ka'uu jedhame barattoota hedduutu hidhame ajjeefames. Ka gaaddisaa irratti maaf xiyyeeffattee jedhee gaafannaan akkas jedha Bisraat. Tokko itti dhiyeenyaan wanta beekuu fi lammataa immoo sanaan alatti immoo maa'inni wantoonni barattoonni yeroo sanaa kakaasaa turan ammarratti eenyuuf maal fidee waan akkasii kan jedhuu fi namoonni rasaasa malee ajjeefaman haa yaadataman yaada jedhuun qaba. Maaf warreen rasaasaan ajjeefaman duuti isaanii ofiifuu ni dubbata. Warreen dhoksaadhaan ajjeefaman immoo duuti isaanii dhokataadha waan ta'eef akkuma yaadannoo ijoollee isa faana turan ijoollee baay'eedha. Ijoolleen sun fiilmii yoo laaltu fiilmiin tokko waa ta'ee si yaadachiisa nama beektu si yaadachiisa fiilmii namti kamillee haala sanaan akka yaadatamuuf yaadeen. Taatonnoo kan ijoolloota haaraadha moo namoonni duriis keessa jiru? Ijoollee ciccimoo namoota gurguddoo kanneen akka Abaaboo Warqanaa, Mintawwaab Haayiluu, Seenaa Baloo Fakkaaduu Daanii, tiyaatira Dungoo Bilisummaa Calcallii Citee warreen akkasii irratti kan hojjechaa turanidha. Ijoollee ciccimoodha. Abaaboo Warqanaa fi Mintawwaab immoo namoota industirii kana keessatti kan buqqifate namoota gurguddoodha. Fiilmii gaaddii irratti taatonni 70 ol irratti qooda fudhatanii jiru. Gaazexeessaa Fiqaaduu Daadhii barreessaa tiyaatiraa akkasumas barsiisaadha.
fiilmii gaaddii kana gubbaatti taatoo hangafaa bakka bu'ee nama hojjeteera. Yoomessi isaa bara 1996 irraa ka'a. Yeroo teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti jijjiiramee jeequmsa yeroo sana yookiin immoo gaaffii isaa ka'umsa godhatee kan ka'u karakterri gaaddisaa achi deemee baadiyyaa sana kan deemu. Kanaaf yoomessi isaa bara sanarraa ka'ee seenaan sun bara 2014 yookiin immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti 2021 irratti dhufee xumurate. Kanaaf haalli uffannaa lookeeshinii wantoonni sunniin yeroo waraabbii wanti baay'ee nu rakkisu keessaa yeroo sanatti wantoonni hin jiraanne amma wantoonni hin jiru. Isaan suni kaameeraa keessaa kan jalaa hin seenneef jecha baay'ee xamaa guddaa gaafata ture. Baadiyyaa sana deemnee halkanii fi guyyaa waraabaatti siinii baadiyyaa sana kan xumurree gara magaalaatti yeroo dhufnu yuunivarsiitii 6 kiiloodha. Karakterri gaaddisaan kan kiiloon 6 sun amma haalli inni irra jiru kan biraadha. Ayyama gaafanne yoo didanii seetingii wal fakkaatu Adaamaa yuunivarsiitii irra hin ture. Achis ayyamaa hin danda'amu siyaasa wal qabatee inni didanii Amboo yuunivarsiitii irratti boodarraa ayyama kan arganne. Kanaaf yoomisa sana eeguudhaaf akkaataa sanaan hojjechuudhaaf yaalii kan goone. Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni fiilmicha keessatti wal moggaa. Gaddii maqaan jedhus waamicha masootaatonni fiilmicha keessatti wal moggaasan irraa kan dhufe kan jedhe Fikaaduun fiilmichi bakka dhaloota gaaddisaa Erbasaa Xiqurincinni magaalota keessaa immoo Bishooftuu Amboo fi Finfinneetti waraabamuu simeera. Akka seenaansaa jedhutti gaaddisaan Shawaa Lixaa Xiqurincinnitti dhalate obboloota 6 keessaa isa quxisuu ka ta'e gaaddisaanii gudarii fi dhimmaatti erga hordofee qabxii gaariin xumureen booda kan yuunivarsiitii Finfinnee muummee qorannoo teeknooloojii seene. Yuunivarsiitii Finfinnee erga seeneen boodasii waggaa xumuraa irratti mootummaan alasii magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti haa darbuu murtee jedhu dabarsuunsaa barattoota biraa mormii kaase. Barasis barattoota sababa mormii kanaa barnoota irraa ari'atamanii hidhaman keessaa gaaddisaan takka. Keessumaa gaaddisaan barreeffama isaa kan Alamaa Ikalaawwiitti hidhamee ture kan kabaa irratti barreesse kanneen akka kasaashee maannawwan jaleenyaa yookaan immoo mataa koo fi ana isa hidhame keessaa isa kamtu yakkamaa dhugaadha jechi jedhuun maqaan isaa ka'a. Taayyee Erbasaa obboleessa gaaddisaati. Adoolessa 26 bara 1996 kan hidhame Ikalaawwii ture. Karchallee amma OA'nitti ijaarame karchallee beekamatti ture. Boodarra immoo achi qaallitti ture. Qaallitti otoo jiru achitti miidhamee yaaliif Minilik hospitaalii geessanii halkan tokkotti boleeti kan inni boqote. Bitootessa 1998. Taayyeen seenaan obboleessa isaa bifa fiilmiitiin qophaa'u maatiin isaa ija gammachuutiin ilaalaa erga jedheen booda namoota fiilmii kana qopheessan galateeffatee jira. Taatoo hangafaa gaaddisaa bakka bu'ee kan taphate Fiqaaduu Daadhii yeroo fiilmichi dilbata darbe eebbifame rakkoon teeknikaa fi kaan mudate akka ture sanaanis daawwattoonni mufachuu hime. Barreessaan fiilmichaa Bisiraat Geetaachawus deebii waan kanaaf kennee jira. Ganna giddu galaanti rakkoo teeknikaatu nu mudachaa ture. Yeroo ta'e ibsaan nu jalaa baddaa yeroo ta'e piroojektara nu jalaa gubachaa ture waan ta'eef jechuudha. Amma isa sagalee jedhame sana amma sirreessineetu uummataaf yeroo lammataatiif ni dhiyaata. Bisiraat sana booda fiilmiin kun guutuu Oromiyaa manneen siinimaatti ni daawwatamas jedheera. Gabaasa sagalee Ameerikaaf. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2 jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Daawwattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa.